Gammadi mee birraan barii amma bada boontuu qonnatiin sirbi morma. Hin sodaatiin qonna dhiyaadhu qaama nulachuutu gadaan sirbi nu hamma. Jalaltii teena keessatti magarte iddoonneeti yaa gubbaarra saarte. Naannoo te faffacaafte sirba yoo naan badaafte. Deebutanii wayyaa hawaa laphee ofiin naqabde. Keessummaan keenya wallisaa jaalatamaa Abdusalaam Haajitiin. Wallisaa Abdusalaam sirba ayyaana birraatiin wal qabatu birraa bari'uu isaa gammachuu itti ibsatu sirboota isaa amma dura ittiin beekamu keessa kunnoga alalaasuudhaan takka jee jalqabeeti jirra. Baga nagaan nu dhufte Abdusalaam Haaji. Baga nagaan nu eedan isinis. Baga dukkana gannaarraa gara booqaa birraatti nu ceete. Baga dukkana gannaarraa isinis gara booqaa birraatti ceetan uummata Itoophiyaa hundaan asumaanuu si qofaa miti jechuu barbaadeeti. Kanuma wal qabatee baga nagaan nu dhufte jechuu barbaanna uummanni hordoftootni ayyaana turtii artist Abdusalaam Haaji wajjin goonuu mudannoowwan muuxannoowwan jireenya isaa eessaa ka'ee eessa gahee jireenya isaa maal fakkaata kan jiru artiidhaan bu'aa ba'iiwwan keessa qaxxaamuree milkiiwwan inni arkate hundaa'u arraan tan kan itti isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Eenya kana dhabameeti jira eessatti akka badees asumaan iyyaafanneeti odeeffannoowwan guutuu isin biraan kan geenyu ta'a. Kanaafuu bakka jirtanitti nu faana turaa jechuu barbaanna. Gara sagantaa keenya gaaffii deebisaatti ceeneeti jira. Abdusalaam ka'umsaaf akka nu ta'u daawwattoota keenyaaf ifa akka ta'uufis warreen si beekanis warreen si hin beekneenis Abdusalaam Haaji eessatti dhalatee guddate haja'u ka'umsaa godhannuti jireenya ijoollummaa keetii gabaabsii nuuf ibsime. Gaariidha galatoomaa duraan dursee TV'n dirreedhaa arranaaf eertanii bara haaraa kanarratti hawaasa kiyya kaniin keessatti guddadhee irraa dhaladhee keessa guddadheetti fuula dura na dhiyeessuu keessaniif duraan dursee isiniin galatoomfadha. Itti aansee waaqaa isiin nu gahee booqaa birraarraa booqaa gannaarraa gara birraatitti dukkana gannaatirraa gara ifa birraatitti kan ce'ise waaqaan galatoomfadha. Ani dhaloonni kiyya asuma Harar Gumata Harargee lixaa tana xarafa godina Arsii aanaa Shanan Kooluu bakka jedhamuttiin dhaladhe achumattiin guddadheesi warra keenya immoo hundaa hundeen asuma naannoo dirree dhawaa tanaa Hulul Majoo bakka jedhamu dhalate abbaan kiyya asumarraa biyya sanitti nu galchee gamni immoo akaakoo abaabuu uchi aanuu haragaara mul'ataati walumaa galatti afran qallooti jechuudha. Afran qalloo keessa onuma keetitti onuma keeyyattiin deebi'ee ammoo guddina dardarummaa lubbuu baree eegaan jeegaa dirraa asuma waliin turre asumaan turre gandiin ani ittiin galin hin jiru laga harreerraa jalqabee ganda qoreetiin hanga saaphiyaanitti mee gandi kun gandii keenyaa miti yoo hin jiru. Dhugaadha bifa kanaan eegalleeti jirra. Abdusalaam jireenya isaa ijoollummaa bifa kanaan waan inni jedhe akkamitti gara aartii dhufe? Gaariidha gama aartiidhaa kan itti dhufe egaa Oromoon aadaa qabdi hoodaas qabdi Oromootaas qabdi kama jaamu sirba aadaatiin wallisaa ture ani shaggooyyeen taphachaa ture baadiyyaatti jechuudha yeroo horii eenyuu fi re'ee seenurraa jalqabne ijoollummaadhaan wallisaa turre sirba aadaati karaa ture. Sanumaatiitu sagalee vookaalii biraa bakkaan itti hojjedhan qabu achumattiin sagalee tiyyaa sirreeffadhe maali sagaleen teetuun bareedduudha Khadiir Seifaa fakkaataa sagaleen tee gaariidha maa waliif nuti dura akka keenyatti wallisaa hogguu jennu nama se'aan turre yookaan nama gabilaa qabu nama addaa Adam Haruunii fi Khadiir Seifaa Halloo Daawweefaa wallisoota Durkan Alii Birraa fa'aa hogguu dhaggeeffannu. Abadan waan akka keenyaa kana se'aan turre. Abdusalaam wallisaa ni ta'a waan jedhamu baatti deemee tumaatti dhufe garuu hawaasa kiyyaan galatoomfadha wallisaa na godhe. Akkas taanaan sirboota aadaa irra caalatti birraa kana taphatan Harargeetti. Abdusalaam akkaan dhageetti shaggooyyee dhiituudhaan nu manatti hin galuu jaan yeroo hunda ta'a shaggooyyee dhayitaa birraan bariinaan ashiita kana nyaachaatuma bakka duburaa dardarrii jiru achuma oolaa
garee dila qabajaanii warra jala yaa'u. Akka biyya teenyaatti akkuma waliigalaattuu keessattuu Harargeen namni nuti gaawwanni beeknuun birraa waan adda godhu jira. Ganna namni waluun dhaga'u waluun dhaqqabu waluu dubbisuun dhaqqabu ol ta'ee bultee nama namaan jiru dirqamumaaf aadaaf qabna jedhan malee namni hojjeteet birraa kana kan namni ashiitaas nyaatee namni fuudha barbaadus dubraa dardariinis saatana if dhagaya shaggoyyeen birraa kana booda egaa daraaraan daraaree gaarri hundi gaarreen gurguddaa jira naannoo keenya akkana gizee ilaalte gamaa gamanaan ilaalte gaarri kun hundinuu shaa je'eeti bifa addaa takka agarsiisa yeroo tana namuu if dhagee aadaa fi tikii deebi'a dhiibbaa yeroo san jirtu xiqqoo ulfaattuudha aadaa tana karaa biraatiin itti dhufanii hin jiru kuni haraamii maalii waan joota akkaa ture dhokannee sanumaa akkaataa itti walii galuu qabna koodii jira bifa saniin yaanee taphachaa turre takkaa sanillee nun dhorkine akkasitti jecha akkasitti hin guddanne aadaa shaggoyyee keessa jechuu barbaade. Kanaafuu birraan si hiikaa adda qaba jechuudha. Hiikaa addaa guddaadha naa qaba namni birraan kun hogguu dhufe akka namni hundi wal qixa dhabaa qabaataa fi dhabaan jedhamu birraan kun inumaa nama biraas kutee beeyladaallee beeka. Beeyladaan nuti beeka isaa tana burraaqeetii fi taphatee osoo nam tokko itti himne jechuudha. Kanaafuu birraan kun waan akkuma biyyaattuu hiikaa guddaadha qaba anaaf. Kanaafuu gaamee eeguu birraan dhufe achi deemtaniiti shaggoyyee taphattanii dubraa dardaraa walaa gartanii arra dhaabbattee waqtii dabarsiisan oguu yaadattu. Hiriyoota adda addaa keetii gaafasa shaggoyyee hojii taphatu sirboota aadaa achitti wallisu turtan. Mee gara jireenya aartii dhufuu kee dura shaggoyyeewwan taphachaa turte. Akkamitti yaadattamee sagaleedhaanis nu jedhe sirboota aadaalee san keessaa? Aadaalee san keessaa fi akkamitti yaadatta kan jedhu yoo anuma boochisuu deemte malee amma warri wajjin gaafa san taphannuu fi honjuftaa immoo yaadadhu yeroon taa'u galgalaas al takka takka taa'ee yeroon yaadadhu hedduu na dhagahamaa ati gaa siin na bira hin jirre malee imimmaan irraa nu garta ture maaliif hedduu yaadannoo bareedduudha. Namni waan irra dabarsee fi karaa deemaa dhufe yaadanne gaa bishaan kabateeti haruma harkee kanaafuu anaaf yaadannoo guddoodha shaggoyyee gaafa san taphannu keessa si yaadachiisa nuti durra hogguu jalqabnu waaleeffata waan jedhamu jira waaleeffata jechuun kuni ani qophii jechuudha qophaa'uudha shanii buuta shaniin tuni dubra dardara shanii bu'a jahan ta'u hanga fedhe dubrii heddumaates achi baheeti nama shaniin dhaabbata malee kuni beeki juuza shaggoyyeeti kan hin jiru juuza aadaati shanaffaan kun shanii dhaabbata shanan kanuma taphatu kana walleetti agarsiisu deemu gara siinis dubra shanii asiinis shani osoo dubri kun shaniin dhaabbanne dura dubri wali qabamanii dhaabbatan akka keessa ilaaltuuf hin siimu jira anaatu harku jira malee ati harma keessa ilaaleef hin jira dubri achi walii haasaasee maal jee achi maal jaa ana baluttiin bu'aa jedhaniif kanaas hin beektu ati asii qophooyteeti dura waaleeffattaan qophaa'e jechuudha waaleeffachuu jechuun. Wayleelee kootu leeleelee dila dachii dhiinnoo dilee kamitaanaa. Akkitaanuun jiru gara ta'u baay'aana nama namni jibbee nuun godhe yaa'aana walla jettaa addee gola shamshoomaa shoomaalee haana booni yaa dubrii beekteesi. Wayleelee kootu leeleelee keenyumaa keessanii yaatu lagaa malkaa wakabajaan qabu namni huccuu jarkaa haasa waliin laatu ollaallee wal shakkaa lamee wal jaalatee manama wal harkaa. Atummaanuu booni yaa shilingii meetaa boonni sirraaka wayboonni sirraaka yeekam hoggaan yeenga samboota siifiisiidha namuu mormi waliin beeku wali sirbaa duraan aadaaf qabna taatitti beektu wali gammachuu qabanii si bu'a sambooda faraqaa dhagaa'e walleen achi keessa oguu akkasitti taphatanii waan ni jaalle
nama mashaggoyyeen taphine garuu achi dhaqee warra achi taphatu saniif fooxaa qabuutu jira kaan wayii qabaa dubri kun waan akka xuftufaa fi kana fida kanaas qabu amaanuma kunoo haraaraatti ta'e kanuma galgalu achi dhufu jira jala. Kuni maal seete namni kuni walitti hidhuun ta'u aadaadha. Waan godhukaa akka namaa himna namni ansoolaa qabu yookaan marxoo namaa qabu ni jiru. Warre isaan kun hundi asuma jala leenji'aniiti booda taphachuun isaanii nafu. Faraqaa eeggatan. Faraqaa eeggatan. Garuu immoo kanuma laalchumaaf dhaqee meeshaatti kannatan nama jira. Kuni waanuma jiru bal'inaan ammoo yeroo san huccuu qabaa yoo jedhani abbichiinis waan hin feeneef aadaa keessatti beekaniituma dhiisan. Akkoo nama shaggooyyii taphatuun lakkaawama. Garuu dalagaan isaa huccuu qabu. Inni huccuu qabeetuma gala. Garuu immoo akka waliigalaatti togguu yaamamu inni huccuu qabaa hin jaamu safuudha. Walli isaa inni taphatanuma jedhanii ni jira kun. Wanni akkasii ni jirti. Galgala shaggooyyii taphachuu deemuun asirii irratti mooyyee tumuu kana dalagaa dubaraa gargaaranii galgalaaf waliin qaqqabsiisuudhaaf. Asirii osoo hin taane yeroo san bal'inaan egaa dhoorkaadha waan kana dhiibbaa hedduutu jira amantiin isa irratti duulte haalli tokko tokko namaan mijaa'u kanaaf jecha gara galgalaati mooyyee tuman waan durii waan hojjetee yeroo xumuree maal jedhan baalamni guyyaa torbaanii guyyaa tokko waan ta'eef guyyaa tokkichaa isaanii san akkatti deemanii taphatan mala godhatanii namuugaa qophaa'ee dhufanii gargaaranii dubri dardaranii dhufee dubra gargaaree mooyyeellee hojjetumee maal jedhanii dhagaa qofaan daa'ine mana keessa waan taateef kan mooyyee immoo alagga baafatanii waan jedhanii gargaaranii wal gargaaranii maal jedhanii xumuraniifiti bakka itti baalamatan sanii wal eegan. Yoo ta'u warri immoo gabbootti hin dhiifne taate nuti mala baafnee toofuun. Egaa gandi rafee halkan durusanii akkammaa kanaa dheeraadha. Waa hunda egaa amma wallee anaatu bira alkoota taatee hin beeku ni gabaabaadha kammaa kun. Gaafa san dhufteeti nama hojii ofii hojjetee maal jedhanii raataas nyaatanii namni rafee intalti qaawaa mana bakka urtee aadaa miilatti fiitee raftu jira. Ganama gizee kaate ati hoggaa deemaa dhufte haada milkata beeytatis bakka san haada isiin ala keessan kaaftaa harkiftee kaaftaa suuta baati bishaan sulan neeyitee ulaan akka qiiqin jenne gabbaati ati ammoo ala dhaabbattee ida akkasitti fuutee bakka shaggooyyee san geessitan tala isiin ammoo yoo abbaan namni gariin hamaa jira hasaasatti ol kee ilaalu namni akkasii nama durii fi taphate faa ta'uun oolu muuxannoo isa waan beekuuf sanumaa nuti gaafa san namni fayyaaleessa namni keenya ayiliin akkama magaalaa sun hin jirtu amma baadiyyaallee sanumaa beekee magaalaa jaalte amma mooyyee faa fuuneet bakka isiin ciiftu san ciibsinee huccuurra uwwifnee irratti uwwiftee namni kun osoo hin dhageenye ulaanis baatee taphachaa bullee quufnee bariisaa osoo gandiin kaane galchinaa jechuudha. Naamusniin isaa asuma keessa jira, safuu jira, intalti dubraa nama hundaaf obbaleetti. Akkasitti ilaalamti waan ta'eef badiin takkaas hin jirtu aadaa qofa gaggeeffannee galuu turre jechuudha. Amma gaa Abdusalaam jireenya dargaggummaadhaa baadiyyaa keessa guddate keessatti birraan hogguu dhufe jireenya kana hunda dabarseeti gara artii kan dhufe. Artistii ta'uudhaaf aadaan kun waan si gargaarii qaba utubaa sii ta'e jira jechuun ni dandeema? Hedduu osoon aadaa sanii wallisuu baadhee na dhaggeeffatan jee yaadan maaliif namni kun hundi wanni nani saba kana keessa jira aadaan sun aadaa sabaati. Abbaan fedheewu kan waan fi jibbuun jiru waan ta'eef hedduu anaaf gargaarsa naa taate maaliif muuxannoo gara ammayyaatti as dhiyeessuudhaaf hedduu na gargaarte jechuudha aadaa beekuun. Reefuun tana gudura eegallu artistiin uumama addaati. Abdusalaam akka Kadir Sa'iditti walli isaanii taha akka Ali Birraa walli isaanii taha ani takkaa gaafa ijoollee yaadeen beekuun an jette. Dubo eenyuutu akka artistii ta'uu dandeessu si agarsiisee akkamitti gara artii seenuu dandeessite? Akkuma reefu siin jeetti sirba Kadir Sa'iifaa wallisaa. Akkanumatti hin ja'ani yeroo san ni wallisaa fi afoo sagaleen ta'e Kadir Masee fakkaattii kan jedhu yeroo tokkotti tun jajjabeesse. Sirba kam sirbata ture? Sirba Kadir Sa'iif tokko jira kan
osoo sirba sanii himne dura waan sirbi sanii walii hidhaatiin siima. Hayyee. Sirbi magaalaa fi baadiyyaadhaa walii araarse. Sirbi. Inni sana immoo onnee guddoodha naa hore na keessatti uume. Sirbi maal jaa? Birraan baaree kan dubra dardara lashgoniyaa tannaan doidara moo sinni si dabra. Kun sirba aadaa birraati. Kan irree isin jemmoo namummaan isaa gootumaa irrina waan qabu qaba. Baadiyyaatis nama hin tuffatin baadiyyaanis biyyumaa. Dhageesse harkuu baattu waan baadiyyaan taate. Caqasisee fi nima himayyoo sii galte. Baadiyyicha jettee kanatti dhoytoytu yooniiniif kaananise homaati waan an caaltu. Akkana jaabeete seedaanuu edaanii baadiyyaa kun yoon hin jiraanne magaalaan hin jiraattu. Magaalaa fi baadiyyaan tun walitti hidhaadhaa waan jedhamu dur marra magaalaa gujan feetu qorqorroo lama sadii isaa taatu magaalaa jennaani nuti akka nama gadii tokkotti ilaalla ture qonnaan bulaa waan taaneef. Edaanuu warri magaalaa kan uffataa jijjiiratee deemu kun abdii teenya. Nutis abdii isaaniiti maaliif waan hin jirre waan baadiyyaan jirre isaaniif fidaa nuti qabbuunee irraa fudhanna. Waan isaan hin qabne nuu gaggeessaa fi isaanis akkas edaanuu walitti hidhaadha. Edaanuu anis baadiyyaa jee waan nuti fudhu hin qabu waan jooniin sirba Kadiir. Kanaaf wallisaa magaalallee kan gabbuu onnee isaan godhe achirra dhaabbatanii hiriyoonni koo haboo ati walleen ta'e ati sagaleen ta'e Kadiir siif fakkaatti maali deemtee walbine maal naan jedhan. Kanaafiin ija guduunfadheetuma dhiiroo laaluu jee biyyarraa ka'ee jechuudha. Kanaafuu ati namni fakkeenya siif ta'e Kadiir Sa'iid. Irra caalatti Kadiir Sa'iidiyaan isaan dhaggeeffadha. Amma gaa sirba Kadiir Sa'iidiin hiriyoonni keetti jajjabeessanii gara magaalaa dhufte. San booda akkamitti eenyu wal agarteeti artistii taatee sirboota eessatti hojjettee hojiilee kaduraami nu yaadachiise. Gaariidha kan achii dhufeen hoggaanaan dhufu Dirreedhaa dhufte. Dirreedhaadhaan dhufe dirreedhaa dura ijoollee adeerran kiyyaa takkaa jiras karaa Ejersa Rufaa ganda mul'ata yenoo bireetiyyaa jira. Tira adeera kiyyaati. Isii birattiin xiqqoo boqodhee taa'ee haga ji'a takkaa akkas ture. Achi booda ammas qarsaa baadiyyaa tiyyaa jira. Mamma Xaayir jedhaniini. Isaatiitu magaalaa tana beeka. Dirruma tan dhawaa sanaa dhufuun jabduudha yeroo san. Nama dirra dhawaa dhufe karaa biyya teenyaa sanfatti dirra dhawaa irraa hin dhufe torbaan tokkotti deebi'ee namni gaafata. Magaalaa maal fakkaatti? Kanaaf isaatii na fide Alishabboo barbaannaa jeetii asii gaanne safaraa hoo gandaa saddaan beeku akkaan amma eegas booda bareetti karaa ammisanyaa kanaan baanee lagaarree dheedhe. Alishabboo gaafachaa deemaa ture. Gaafannaa yeroo san keessatti isaan biyya deemanii jiranii siyaasni haala yeroo saniitti ulfaataadha. Warrummaa muuziqaadha hundinuu jabuuti jiran nun jaan. Boodarra eenyu jira yennaan Alii Mahamad Diimaa jira jaan. Akkasittiin wallisaa Alii Mahamad Diimaa bira dhaqee Musa Rubboo. Lagarree Musa Rubbootti itti dhaqee. Akkasiin nuuf baallamee gurbaan adda tiyyaa san saaphiyaanii mana qaba. Achirraa hin asitti deddeebi'aa ture. Mudannoo hedduu jira. Hedduu sana keessatti achitti cifannees waan hedduu akka magaalota naa baruun isaallee bakka irraa dhufan kun ulfaataadha. Akka ammaa kanaa miti. Namni amma osuma rakkoo namaatti hin dhageessifamu namni magaalaa keessuma olee keessa bulee gala. Yeroo sana akkanatti jabduudha jabdu. Waqtiin san bara meeqa ta'a? 88. 88. 1988 jechuu akka biyyaatti. Akka biyya teenyaatti 19. Duba gammaan tana sirboota Alii Mahamad Diimaatiin wal agartee albama sirba hojjechuu eegalte. Mee hojii kee duraa san nu yaadachiise. Sirba kam hojjettee walaloo kana isaa fiddee. Yeroo san keessatti anis biyyarraa Ansoolaa guuteetiin fidee walaloo fi edeloosi. Garuu xiyya san guututti hin taatu. Eegana dubbiin naa galte.
Ali Mahamad hedduu galateeffachuu barbaada sumanii hedduu kana naaf sirreesseetii bu'uuraa nan fidadhe kana naaf bal'isee akka wallee ta'u akka hooggansa kiyya qoftiin hin dhaggeeffannee biitti guutuun dhaggeeffatu isaan naa godhe hojiin gana naaf ta'e gaan dhufeen bade malee nagu akkumaan dhufeeniin tiyyimatanii fidadhisanii taasise akkasitti teenyee waliin waan hedduu takka hojjenne bifa saniin hojjechuu dandeenya. Ali Mahamadiitu hedduu naa sirreesse waggaa wallee naa qopheessan walliftuu teenya halluu daawwate waliin akka hojjennu murteessanii waggaa walitti dhufnu hojii deemuu hin dandeenye isin galgalma tokko isin tun nama hedduu jabaate artitti halloon galgalma tokkichaatti geessetiin galgalma sanii waraabdee fitte kaayinan baatiin meeqatti ture muuxannoo jabduu qabdi na barsiiftee jechuun danda'a. Sagaleen teessee waliin deemtu jedhanii egaa yeroo sanaan miijaraa fi maal waan jiru kanaas hin beeku isaan jalaan deemaan ta'eef abbaa mana muuziqaa nagaaritti bira nu geessanii haya jedhaniitiin Nuuriyaa Yusuf rabbi ramataa godhuuf walitti takkaa jira. Hararirraa naa fidanii isis waliin turree isinis qabachuu hin dandeenye istaayilii naan dhufeen istaayila sirboota aadaati hin magaaloyin. Gaafas yoo nama akkas garagara jira akka ammaa kanaa miti. Amma namni tokko ta'ee jira. Magaalaa baadiyyaa waan ijaamu jiru aadaan hunda beeka nama. Amma namni hundi leenjee jira. Kanaaf isinis hin dandeenye ni deemte rabbi ramataa godhuu fi Almaas Tafarraa naa fidan. Almaas Tafarraa. Walliftuu Almaas Tafarraa asumaaniin hawaasni kiyya akka galateeffatu barbaada. Isiilleen duutee jirti. Isiin ammoo isiin hogguu dhuftee gurbaa kana bakka Khadiir Sayidiin buufadha nama jabaadha. Anuma hojjechiisee ittiin abbaa mana muuziqaa nagaaritiin. Baay'ee gaariidha. Anaafis akkasii jennee aliin wallee waliin hojjennus nu qopheessee muuziqaa isumaatutti dhahee bifa saniin Almaas Tafarraati wajjin wallee baafne kan jalqabaa jechuudha. Meenuu yaadachiisa. Gammadi mee birraan barii amma bada boontuu qonnattiin sirbi mormaan. Hin sodaatiin qonna dhiyaadhu qaama nu lachuutu gadaan sirbi nu amma. Jalattee teena keessatti magarte hidda onnee tiyyaa gubbaarra saarte. Naannoo tee faffacaafte sirba yoo naan badhaafte. Deebuteni wayyaa waa laphee ofiin naqabde. Gammadi mee birraan barii amma bada boontuu qonnattiin sirbi mormaan. Hin sodaatiin qonna dhiyaadhu qaama nu lachuutu gadaan sirbi nu amma. Kana Gammadi mee birraan barii amma bada boontuu qonnattiin sirbi mormaan. Gammadi mee birraan barii amma bada boontuu qonnattiin sirbi mormaan. kana ka jalqabaachuu ture. Albama kee duraati kun. Ka jalqabaati. Walaloof jedhaloon keeti. Lakki. Siimee bar bu'uurumaan fidee malee Ali Mahamadii hojjete. Isaa tartiiba naa godhe. Bu'uura isaa garuu siif bu'uura immoo shaggooyyee aadaa gaa keeti. walitti qabadheetiin dhufee siimee guututti akka wallee sana taatee mi'ooytu an duraan istaayiluma tokko ittiin oofa isaatu wallee sana akka wallee taatu isaan naa godhe jechuudha. Kana qofaa miti hedduudha wallee inni naa hojjete. Sirboota keessaa sirbi kun keessattuu akka gaariitti uummata biratti dhaggeeffata. Akka gaariitti uummata biratti namni yeroon isaa achi deemtellee kan sirba kana oguu sirbi kun itti baname hin dhaggeeffannee jiru. Ijoollee nama dhalattellee hin dhaggeeffatti maaliif sirba aadaa waan ta'eef sirritti waan isa ibsu waan ta'eef namni waan isa ibsu abbaan fedhe hawallaalee waan hin jirreef ni dhaggeeffata namni hin diyyeeti naman. Irra caalatti ammaas Almaas Tafarraa hojii daleetee wallistuu hangafa. Wallistuu hangafa beekamtuudha. Ati immoo isiidhaaf qotusuudha. Qotusuudha. Isin lameen wajji hojjechuun Almaaz wajjin niin hojjedhaa nama achi dhaggeeffachaa turte. Si wajjin yaadadhaa kaaseti tokko wajji hojjechuun siif maal?
hedduu anaaf yaadannoo guddaasi niin dinqisiifadhaa niin ajaa'ibaa simas jechuun kun waan rabbiiti hireedha malee hangafoota wajjin walitti dhiyaattee waan takka hojjechuun kuni chaansii bareedduudha. Waan namni hundi hin arkanne nama hundaafuu rabbi haa kennuun jammaasan namni maaliif hin arkanne waan jawaan hin qabneef maaliif namni tokko nama tokkotti hirkatee sababa saniin beekamu jechuun hiree bareedduudha. Fakkeenyaaf nama hawaasa hojii biratti hanga tokko beekamaadha. Nama tokko qabadhee achi yoon baase anaafis seenaadha abbichaafis seenaadha jechuudha. Eenyu namni Abdusalaam hojii hojjete kun ja'a achumaanis beekamtii isaa qixuma san dabala namni inni ni fudhata. Sirri. Amma bifa kanaan bara 1988 akka lakkoofsa biyya keenyaatti dhuftee albama kee hojjettee albamni kun 89 90 kana ba'e. 90 takka ba'e. 90 takka. Jira jidduu kana hunda bu'aa bahii hedduu jira waan kana bilcheessuu jira yeroo san keessatti ammas haalli ulfaataadha. Ati akkuma taaneetti hojjenne fatanaa hedduutu jira hedduutu qorannaa hedduu jira. Kanaafuu baandii amma waggaa 24 kana toora kana jireenya aartii keessa jirta. Aartii keessa jira. Akkanaan gamee eegalteeti jirta san booda jireenyi aartii maal fakkaata ture akkamiin itti fuftee aartistoota wajjin akkamii hariiroon qabdu kana mee itti fufte. Yeroo sanuu ani akkumaan dhufeen Abdii Abrahaam niitu jira Ahmad Ibroosheeti jira Falmataa Roorrooti jira Daraasii Ahmed Xiqqoo jira Maadii Sheekaati jira. Isaan kan hundaa waliin turre halloonis akkasumatti jechuudha. Biyya sana keessatti akka dirra dhawaatti. Adama Oromfaan eegas turanii Finfinnee irraa gad dhufanii Finfinnee turanii. Isaan kana waliin turree baandii mormor baandii jedhamtu akka jira. Anis jalqabumaa akkumaan dhufeen aliitu na geesse. Achumaanii isaanumaa waliin deemuu xannoo hedduu isteejii akkasatti hojjetan osoo hin kaasa baasiin isaanii waliin as keessatti shukumamee bilchaadhee leenjii akka ajaa'ibaa kanatti ta'e wallisuma bilchaatee wallis seenee jechuu dandeessa. Wanni nama jiru tun gaariidha. Akkasii waliin ture hariiroo kana qabna ture eegas anis eegaa wallisaa ta'e qomaataan bakka takka amma walitti qabamtee teessii yennaani dhukkubasii tokko jaambeeyte. Kanaaf dhukkubni keenya tokko waan ta'eef artistoota hundaa waliin qunnamnee jirannaa jechuu hangammaatti. Dirreen Dhawaadhaa lafa artiiti artistoota wajjin walitti qabamtaniiti jiraachaa turtanii. Hedduu Dirree Dhawaa jechuun. Guddina aartii Oromootiif akka beekamu magaalaan tun magaalaa aartiin Oromootti jalqabamtee Ali Shabboon faan Ali Birraan faan Usmaa'il Muhammad faan magaalaa aartii itti bu'uureessanii. Hammam takka magaalaan tun aartii Oromootiif gumaacha gootee jirti jechuu ni dandeenya Dirreen Dhawaa. Artii jechuun Dirree Dhawaa jechuudha. Dirree Dhawaa jechuun artii jechuudha ittiin beekan. Addan baasu maaliif abbaa fedheefuu Dirreen Dhawaa waanuma feetee abbaa fedhee waan isiin qabattee namni dhufee hundaa keessummeessee galchuu dandeessi. Biyya miskiinnitti jiraatu, biyya qabaataatti jiraatu, biyya namnummaan nama ta'e itti jiraatu Dirree Dhawaa jechuun lafa waa takka illee inni waan madaalamtu jechuudha. Maaliif kanaan kun akkas jedhanii namni hin jirre fa'aa madaaluu hin danda'u. Haadha biyya hundaa haadha waa hundaati. Keessattuu artiidhaaf namni Dirree Dhawaatirraa hin guddatin hangammaan tanaa addunyaa irratti akkam fakkaata jeetii ilaala. Ganda isaa osoo hin ta'in asumaa eebbifame. Maaliif hundee afran qallooti dabree wallistoonni biyya biraatillee kan gosaan afran qalloo hin ta'illee wallistoonni Oromoollee hedduutitu as keessaa madda jira. Haadha artiidhaa hundee artiidhaati Dirree Dhawaa. Mudannoolee Dirree Dhawaa sana keessa nama mudateellee nan gaafanne. Yeroo waan gabaabta kaan jira. Ani gaafa magaalaa tana seenu magaalaan Dirree Dhawaa guddoodha. Konkolaataanis biyya teenya waggaatti waggoota kafaa dhufaa konkolaataa baay'een hin jiru. Akkaan gabbee Dirree Dhawaa tana keessatti mudannoo takkaan na mudate. Naannoo qallaafoo jedhanii gaafa sana hoteela Ammaraa Hamaadhaan jira. Hoteela san cinaa karaan akkana gabbuu jira. Karaa magaalaa qabdu deemu kana. Ani lafaas maqaa adda hin beeku. Yeroo ani biyya teenyatti nuti poolisa beekna malee taraafika hin beeknu. Maaliif koofiyaan adda baasuu hin beeknu baay'ee bakka konkolaataan jiru taraafiinni jira mire. Kanaaf karaa gadii fi karaa ol dhaabbatan taraafiinni. Ani poolisaan se'ee egaa hojiin isaanii poolisa illee taatu nama hojii adda addaa qabaa mire. Ani maaliin se'ee beektaa konkolaataan akkana wal geessu deema gaafa san baajaajiin jiru
taaksii jira. Taaksii dursan. Taaksii jira. Taaksiin tun guutteetii magaalaa sana keessa kana yaati. Ani biyyaan irraa dhufee naaf beekaati. Gaara san duubaa dhufeetiin haa foolisni nu asiin gad dabru sodaati. Foolisni ani yoo kiyyaa konkolaataa sodaatanii dhaabbatanii se. Edaa isaan hojiif dhaabbatanii. Ani gaara duubaa dhufeetiin haa foolisni gurguddaan kunuu qawwee osoo qabanii gad dabruu sodaatan. Onneetamni dabraa jeetii yoo xiqqaate isaa takka ol bira dhaabbate. Sa'aan san toora sa'a shanii kana sa'aan jaanii geessee namu hojiidhaaf oguu sossoo ahaa edaa hojiif dhaabbatan jechuun naa gale. Gidduu sana mudannoo akkasii faan qaba. Ammas bakka qabrii bira guutuu kutte karaa musorobatti ol goruu takkaa jira. Manichi ijaaramee bakka itti dhaabbatu kanarra peepsii maal kayyoo barruun jira. Saaphaan eeguun dhufee isa milikkata godhadheetiin karaa musorobbo sana ol gora. Ali biratti ol deemu. Ali biratti eeguun deemu. Osoon deebiutiin guyyaa lama moo sadii buleetiin tira karaa saaphaa sana dhufuun naan taane guyyaa kana eeguun dhufu kookaa afaan taayetti. Barruun jijjiiramte. Edaa dirijitiin san jijjiirteeti tabiraa goote. Ammoo wallaalee karaan deemu. Achiin karaa qabalee hayaa janiiti gaafa san karaa gadiin qabalee hayaa jaama. Deemi miilaan gad. Wallaalee jechuun akkasumas dubbiin harkaa wal looyite gaa. Mudannoo akkasii faan qabaa. Amma gaa namni keenya qabaatu yaaduu akkas taa'e jechuun yaafee miti. Ni yaadatti. Waan irra dabree waan akkasii faan mudannoo akkasii faan qaba. Maqaa dirra dhaadhuuf dura akka nuti beeknutti awuliyaa tokko yookaan nama jabaa tokko dubbachuu deeman libaana tarra naqan. Dirra dhaawaa sana dubbachuudhaaf dura silaala girgiraa irratti libaana tarra naqanii tawassan laayyanii dubbatanii hangas akka ana biratti akkasi. Hawaasuma fedhe biratti akkas jeetii yaada maaliif namni ni hawwa dirra dhaawaan dhaqaa jeetii fayyachuuf hawwa malee biyya biraatti akkasii namni itti hawwu ni jirti yaadu. Nama hundaas walqixa keessummeessiti. Walqixa keessummeessiti. Akkuma kee kana akkuma ammaati na keessummeessu jirtu kana. Akkuma isin warri dirreedhaa dirree tiiviidhaa kaanis kaameraadhaan kaanis haasawaan nama simatu kana. Kanuma. Amma gaa Abdusalaam akkanaan jireenya aartii keessa seeneeti jira albama isaatiin uummata bira fudhatama harkatee jira. San booda akkamii itti fufee hojiiwwan albama kee lammaffaa sadaffaa afuraffaa albama meeqa baastee amma? Wallaahi anarrallee uummata Oromoo beekaa. Akkuma nama uruu akaafuttiin akkuma nama shanyii facaasuttiin godhee maaliif gara albama 12 akkas baasina fakkaatti. 11. 11. Gamtaa fi dhuunfaan hojjette jidduu jechuudha. Akkas gamtaadhaan gara 4 akkas hojjedhe kaaniif kophaatti kan hojjedhe jechuudha. Amma keessattuu sirba tokko gumaata moo akkana gamtaadhaan hojjetan ati falmataa almaazii fi halloo maawardii ta'uu almaaz halloo ta'uu kanatti. Gumaata san keessa hin jiru ani kolleekshina anaa fi fandishee mul'ataatii fi amata biroo ishee wajjin hojjenne maawardii Abdurrahmaan Oliftuu isii wajjin gulama fa'aa hojjenne anaa fi Alii Maamad Diimaa Amdiyaa maawardii taanee ammas hojjennee jirra. Akkas kolleekshinii kan hojjenne. Maaliif hin jeesete? Neemaa Abdurrahmaan takka hojjetu hojjedhe. Sirba tokko waa'ee akka harmallaa fi waan kana kana gootee. Anaa fi Alii wajjin jira. Uummatni sirba san hedduu jaalata ture. Maaliif reediyoo irrattis yeroo hedduu banama ture uummannis sirba san irra caccaalatti bakkoota hedduutti ni dhaga'aa ture. Mee sirbi san yaadni san akkamiin dhufe? Yaada san wallee san Alii Maamad Diimaatti hojjete. Qaba warra abbaa qabeenyaa yookaan sooressa baadiyyaa kan wofcoo lama faa qabu. Wofcoo lamaas godhatee maalis jee amma jaartii lamaas godhachuun qabaa jee jaartii fuudhee achittis fuudhee baadiyyatti imma lama oguu godhate magaalattis gabbuun qaba jeeti. Fakkeenyaaf ammoo isiin jiraachuu dandeessu inni kuni. Magaalaa tanatti tamana qabduun fuudhaa jee dallaalatti himatee tamana qabdu meen alaalaa jeeni. Dabarsan keessa gaa magaalaa sanii beektaa. Na alaalaa jeeti magaalaa laalanii fi gaa maal jennii tamana qabduu sii garree kanaa jennii ni gaa waan jee fuudhee iddoo sanatti gaa birrini sadii ta'ee
dachiinis girgirooyte lama qofaa hin baadiyya sadiifa fuudheen siyaa ona wajjini akkaataa yaadatti qophaa'e taafara faati magaalaa fuudhee yaan dubbiinis girgirooyte gaa hookarinis baay'atee dubbi riskiin tun bakka hookaraa kanan ta'isu wofcoon taanis haada san addaan harkisu san kuttee taanis achi chingaa nyaattee taa maalii taate horiinis dhabamee durgaa baadiyyaa hoggaa dhufu ba'atti gaa hunda fuudheeti dhufa gaa konkolaataan dhufa jenneenis ofne dhufaatii amma gaafa kaan inninis gallaafate deemuu eegalee hokkarri kun gaa inni kunis iddana jiraa mire wanni akkasiisan mudattee gaafa kaan hoggaa dhufu ulaan raaban nuti egaa harka duwwaa dhufee waa takkaa jiraame akkasitti dhufee ulaa dhadhee eenyu boo jetteen ana jamaaliin irraa bani jamiila jeen walolu dhabarisiin jirtu deem kanama dhufteen deebii jetteen akhaay intal maaltu tanaan dhufe jeeti ulaasni irra dhaabbatee wallisee jechuudha harmallaa qalbii taliila tamanaas qabdu magaalaa jeetiin sinii jamiila khateemaan irraan bannee hula jee jechuudha isin manuma keessa dhaabbatteeti akka filmiitti hoggulaalu dandeeysuuna qofa gorii dadhabdoos narraachi gorii duraaniin siime gargaariin fedhu jaarsa jaartii afurii jettee jechuudha haruma kiyyattiin buddeena qiniin barbaadu buddeena guutuun barbaadaa jechuu himuusiiti malee isin isa feenyaa tamara qabdu sanis jechuun ati kana nama hojii qooddatuun faluudha hiyyuma qofa ta'eedha ibsa haalli sanis keessatti adeemsa keessanis akka dhaabbatu namni akkasitti dura wal girgireessuu irra mariidhaan osoo deemee waan jiru uumama nama barsiise jennee takka hojjenne ammas bultumee fi jabeeffachuudha wajjin ol qabateeti. Harmallaa qalbii taleela tamanaas qabdu magaalaa harmallaa qalbii taleela tamanaas qabdu magaalaa jeetiin seenee qajameela adeemaan irraan bannee oola. Dandeessuun qofa gorii dadhabduus narraachi gorii dandeessuun qofa gorii dadhabduus narraachi gorii duraanii dhibatte gargaari fedhu jaarsa jaartii afurii. Uummata biratti hedduu fudhatama harkate Abdusalaam sirboota oodiyoo qofaa miti viidiyoos hojjettee jirta kilipii aadaa kana mee gara hojiilee kilipiitti haa dhufnu. Gara hojiilee kilipiitti hoggaa dhufnu wanniin gaafa telefoona gaafatte keessatti osoon biran geenaa osoon biraa irraa nakuchiisee jira. Shaggooyyoo dur baadiyyatti taphannu tan amma gara ammayyaadhaas fidee walaleessee deleessee hojjedhe keessa taniin eegaa muuxannoo warra na duraatirraa harkadhe. Irraa harkadhee irra dhaabbadhee as fidee sirreessee kilipiin hojjedhaniin qaba saniin si ja'a. Hidda sambalee taammoo shaniitee bareedaammoo lakkii gairoo biyyaammoo ilakkiimu. Hidda sambalee taammoo shaniitee bareedaammoo lakkii gairoo biyyaammoo ilakkiimu. Way arashee baddaadhaa golollee badabontuu kam lash godinaannoo yeme way namni doddoluudhaa golollee badabontuu kam lash godinaatti yeme way qorichee jaalalaa golollee badabontuu kam lash godinaatti yeme way hojjumaan ooluudhaa golollee badabontuu kam beetameen dhaalee dubroo hunda si caalee dubbattee dubbaadhoo aydee imaan lullukaadhoo. Iddoosan bareedaammoo shaniitee bareedaammoo lakkii gairoo biyyaammoo aydakkeemmoo. Iddoosan bareedaammoo shaniitee bareedaammoo tabbuu gairoo biyyaammoo aydakkeemmoo. Arashee baddaadhaa golollee badaloo lash godinaannoo yeme way qabni
totoroodha golollee bataloo qooqa lashkooriin haati yeme. Koreechee jaalala golollee bataboontuuqa mashkoori martuu yeme. Ojumaan oloodha golollee bataboontuuqa lashkooriin haati yeme. Beekameen ni daalee dura hunda seechaalee. Dubbatee dukkaaduu ajaa'ibaatu dukkaaduu. Bishaan koree amisii wani beeyta waleessee. Ol kuteen siriinii wayyaa maasi muriinii. Kannaan jetti isinis. Kajeebatti. Akkasii shaashaa goone amma na fakkaatee isin barduru kotee qalbiidhaan lulu jira. Waqtiinis birraami. Waqtiinis birraadha. Abdusalaam sirboota aadaa qofaa miti ammayyaas hojjetee jira. Ammayyaas hojjetee sin jira gaa siyyoo kilippii qabaatan irra keessanii. Irra keenya daawwattoota keenyaaf waan ajaa'ibaa takka kan hin dhagee jira. Sirboota albama sirboota ammayyaa hojjette tokko keessa jedalaatitti kan hojjetteen si'a walaloo sirba namamu akkana imaamni tokko kanneen fija. Nama sheekaati. Sheekaatu barreessee fi Abdusalaam sheekootii wajjinis waliin dhiyeenya qaba imaamallee sossobeetuma walaloo irraa fuudhaa jechuun dhagee maaliif ittiin tole? Laalama asirratti dhugaadha namni kun gaanamoo akkatti dubbiin toltu tolfata. Sheeka sobuun hin danda'amu. Sheekni kuni nama aadaa keessa Oromoo keessa dhalatee aadaa sosoo beeku shari'aas baratee waan hundaa biraachuu qabate ammanii wallisoo sheekaaf jeen waan hin taaneef. Waan akka jiraami dur argetti khabariin callisu. Khabirri wallisu khabariin callisu anuu khabiruma akkana wallisuu jedhan. Akkasani bifa sanitti naaf barreesse Maamad Abduu yennaa yookaan Buucee yennaani. Isaatiitu wallee takka naa barreesse ni jirti dhugaadha. Bifa kana wanni Abdusalaam wallisuu qofaa miti walaloos ni barreessa jedaloos namoota garagaraatiif ni hojjete jaan. Akkami barreessuu fi walaloo namoota biraatiif kakaa'a? Walaloo illee hedduun danda'u tureetiin barreessaa waan ta'eef hin jaabeera. Kan namni barreesse yaadattiin kanna walaloo ammoo aadaa namni naan barreessu. Shaggooyyee waan jedhamu anumaa hojjeta. Walaloo ta'anis niin hojjedha. Akka falmataa rorroofaa akka aammee xiqqoo darasii aammee xiqqootti akka alii maamafatti walaloo barreessuu hin jedhanii kijibi. Maaliif hedduun caalan kan nama kana quudhuu fi qabda. Ammoo yeedaloo Khadiir Sa'id malee nama biraan sodaadhoon. Yeedalootti hin hojjedha. Falmataalleen akka naayimeetti walalooleen ani hojjedhu irra caalatti namni jedala naa hojjetu Abdusalaam fi Ali Mahammad Diimaatiin. Hedduun hojjedhee fi falmataallee sirboota ittiin beekame gara boodaa kana hedduu fudhatamatti argate anaa fi Aliitti hojjetee fi irra caalatti Aliitti hojjetaa fi anis keessa buuseetiin hojjedhee fi jira. Laki walaloon waan idhaaf amal maaliif dalageellee jedala isaan naa dalagee anaa dalagee fi shaggooyyeelee waan gara aadaatti fuulleeffatu isaan irraan kajeelan warri waa barreessuu haa galatoomaa namni qooda walii haa gaariidha. Namoonni kun hundi namoonni nama maqaadha kun hundi barsiisota kiyya waan ta'aniif kan isaanitti aanee ittiin dhufee mire isaan laaladhee ittiin dhufee hedduu isaan bakka kennuuf hin qaba. Ana achitti bakka qaba waan ta'eef. Kanaaf wal gargaaruun aadaadha garuu wanni dirreen abbaa lafa artiidha abbaa artiitti taateefu wal gargaaruu dhabeeti. Walaloo walii laallee walii kannina akkuma warri nu duraa Alii Birraa fa'aan Shantoo Shibbisaan fa'aan Abdii Buu fa'aan dur dalagaa turan jaansan gurraan dhageenyetti nutis laallee walaloon tun abura fakkaattii hedaloon tun sirraa bareeddii jennee walii kannaa turre nutis karuma irra dhufnee jechuudha. Karaa haree baafnee hin qabnu kanaaf wal bareechaa deemna. Fakkeenyaaf ani kaasa kiyya haala mataa keessatti Ahmeenis keessa jira. Aliin akkasitti waliin falmataanis kasadaf akkasitti waloo bareechaa deemaa hojjechaa turre yeroo teenya san keessatti yeroo teenya ogguun joomman kun jechuun hiyyaa fi akkasitti fudhatanati. Jechuun gaafa waliin akkasii waliin qindoominaan hojjennu san keessatti Ibiroo Sheeyii addaan hin baane. Bakka takka teenyee wal marannaa Ibiroo Sheefis yeedaloos hojjedhe
akkasumatti walii wajjin gamtaadhaan hojjechaadha hanga ammaa kana deemne tatana boodaatii isaa beeka. Warri nu boodaatis yoo dhufe bifuma sana hin adeemu jechuudha kan hin karaa lafa kakkaa'eef nama si dura jiru waa qabattee waa isirraa barachaa waan beektus kannaafi atis wal dhagaa wal jala deemna artiin teenya bakka amma jirtu kana caalaa guddachaa deemti malee iddoon deebituu ijoolleen amma nu booda dhufanis fakkeenya kana akka fudhatan jechuu asumaan dhaamuu barbaadeeti. Abdusalaam maaliif jira amma? Ana ammallee artiis hojjechaa tumaan jira. Artii qofaa miti harka tokko daldalattis ni jira. Dabree mas hojjetaa mootummaatis waajjira aadaa turizimii keessaan hojjedha. Aadaa turizimii Oromiyaa? Lakki godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo. Magaalaa Ciroo. Achiraan hojjedha. Akkasitti waa sadeen kanaan harkaa qaba. Harkaa qabda. Abdusalaam haalli taligaa bultii isaa jireenya maatii horii ilmaan kana kanoo akkami? Maatiin xiyyaas nagaa qabanii egaa ijoollee asumatti hin horee dirree sanatti hin horee. Waggaa 20 meeqaan as ture. Ijoolleen sanumaa jira barachaa jiru. Haadha warraatis walumaan jirra. Isumaadha ilmaan kiyyaasan jechuudha. Isaanis adaamaa jiranii amma anis cirumaa fi adaamaa hedduun jira. Akkas adeemsi jiru kana. Kanaafuu amma Abdusalaam artiirraa dhabameeti jiraachuu ni dandeenya ree? Artiirraa dhabamee jira dhabamuu osoo hin ta'in turee jira jechuu danda'ama. Niin ture malee hin dhiifne artiitiin jira amma sirbaa qopheessaatiin jira dhiyeenya kanatti kilippii fi bifa addaatiin sirbii aadaatii fi sirbii ergaa gaarii qaba jee yaadee tokko hojjetamaa jira. Xumuree dhiyeenya kanatti birraan kun osoo achi dabree namni bonan seeniin iddoo sanatti hawaasa kiyyaaniin dhaqqabayyatee waadaa gala. Kannaa bara hariyaati. Kannaa bara hariyaa qophaatiin jira. Amma artiin Oromoo arra sadarkaa kamirra jirti mee? Artiin Oromoodhaa teekinooloojii wanni jedhamu kun miidhaas qabdi bu'aas qabdi. Hayyee. Jidduutti waan hin beekne tokko oguu nama dhufte yoo duraan qabaataa taate jidduutti akkumatti gatan tartees siif haaressi ta'a. Yoo qaxxaamurumaan suma waan qabate dhufee qabeenyi irra jigees haarama si ta'a. Kanaaf waan hin beekne waan taaneef hedduu homachuu turre teekinooloojii dhufte tana. Anuma akka kiyyatti teephiin kaasataa ka dur itti hojjechaa turre ani kaasata kiyya gara tokkumaa fi lamaffaa taate malee yeroo nuti hojjetu kana miimoorii hin dhufne kaasatumaan hojjechaa turre kaasata gaafa kaasataa san dhugaadha suuraan teenyaa sirra jirti maaliif wanni kun hafaa jechaa turre garuu bifa amma jirrutti kan namni hundi moobaayiluma keessatti silaalu deemu bu'aa gaariidha irraa argata artistiin jechuu baadhullee addunyaa hojii deemuu qabda haala addunyaati jechi akkamitti waan dursan bakkuma dursanitti hin deemaa jechuun hin danda'amu waan ta'eef guddachaa jirti jeeti yaada maaliif yuutuub irratti nama hojii walii galtee yoo feete feesbuuk mataa isaatti yoo banattee addunyaanis ilaalaati viiyuu hangasii harkatteen warra harkata wanni kun madda hin cinne ammas dur mana muuziqaa gurgurra fedho qarshii kumoota ani kaasa kiyya jalqaba qarshii kumatti hin gurgureef qarshii kuma jechuudha guusan sadarkaa ammaatti hin beekan qiyaasa guyyaan kaasa xumuree abbichaaf maastara jedhanii kanneef maallaqa guurteefittee 200 seefee naan jedhe awwanni namarraa qabadhu qarshii 200 hin gurguree jechuu hin danda'a jechuudha. Sigalee achi booda maddi keenya kaanii nan sirba isaa irraa harkadhu hin jiru. Namichi miiliyoona meeqatti gurgurachaa oolus ani galii irraa harkadhu hin qabu. Qooda kiyya bitadhe kofoo takkaa fi yookaan surree takkaa fi shamisa tokkoon irraa bitadhe achuma dhaabbataa jechuudha. Amma immoo akkasii miti. Wanni ani guddachaa jira yoo sirbi tokko daleeyidee yoo qilleensa irratti hiitee yeroo dheeraaf madda galii si ta'uu danda'a. Ati kutullee ilmaaniif si dabaluu danda'a. Hadursan wiliidha waan walii galtee jira walii galtee gootisaniin dhuma nagatti samboota kanaa deebitee wanta gaafachuu hin deessu ture waan ta'eef. Kanaafuu nama guddinaa jeetii yaada kanam tokkotti. Hojiin ammaa ta'u artiin amma keessattuu artistootni dargaggootni dhufan akka nama ati muuxannoo qabuutu akka nama artii keessa tureetti hojiiwwan dargaggoonni amma hojjechaa jiran kan hoggaalaltu akkamii hubatta sadarkaa isaa bifa eeggateen kilippiiwwan afaan oromoo haaraa abbaa sirboota akkamii gamaggamta? Asirratti waan takkaa jira. Hubannoo fi muuxannoo nama keessaa bifa kanaan hedduu if duuba deemnee jirra jeetii yaada. Sirritti namni hubatee anuma qofaa beekaa
yookaan sirba namaa amma wanta akka takka faa jira waan hedduu namatti ulfaatu kan hin dubbanne biran kutu maaliif maddii artii waan laga kana taateef maddii artii diradhaa waan taateef warra sirba namaa cicciree sirba doktora keenyaa fa'aa jallee akka fedhan yoo godha illee maamiti addaan cicciranii istaayila isaatiin ala wallee namaa jechuudha uumuu dadhabuudhaaf sammuutu nama sammuu dadhabdee jaanan uumuu dadhabu sirba namaa addaan cicciranii gara sirba 15 jaafaa addaan cicciranii walitti akkuma biitiin wal fakkaatuun gagalla kisan tokko dhagaa sanuu kilippii faatti hojjetanii kun amma nama abdii kutatee nama fakkaata akka kiyyatti akkasii na fakkaata garuu nama guddina jee yaaduuf ammoo guddaa ta'uu danda'a maaliif kana jee sammuu waa uumuu qabdi waan haaraa hawaasa haaraa ol dhufa kanaan guutaan ammoo wallee namaatti jee wallisan guutuma akkoo namichi dalagatti akka namichaa fakkeessuun hin danda'amu waan ta'eef ifillee fakkeessee wallise namni sirba cicciree balleessuurra maaliif kara deemuun amma akkasumaan itti deemnu hedduu namatti ulfaata. Egaa waan namni tokko itti dadhabee hawaasa kanaaf fide hojiin tun hojii hawaasaati. Ani Abdusalaamni wallisee malee bara jinniin akka inni teetii miti yookaan lafa qoteetii miti samii yookaan agabbuteetii miti waan hawaasni kiyya qabuun ammayyee tolchee hokkuulee waan takka takkatti godhee akka namni biraatti illee dhaggeeffatu godhaa jechuudha fakkaataan kiyya wallisoonni hundinuu akkasuma. Warri waan akkanaa kana godhu silaa irraa if qusate dhiifamaa wajjin ammoo kanatti mufanne egaa hedduun ammaa namni jirma gurratee dhadhaabata kanaasumaan jecha yaada gorsaati silaa adeemsa kana xiqqishorraa dhaabbatanii dhiifamaa wajjin yoo wallee wallisan guutuma wallisee namichi akkasaatti ammoo gaa silaa akka seeraatti beeke yookaan abbaa fakkeessuu qabda yookaan abbaarra bareechuu qabda ja'a yookaan sadarkaa abbaa wallisanii walliftee tolchuu qabda. Guna kara ijoollee namaa namni akka wallifne jechuu barbaadeeti miti. Haa wallisanii garuu ifillee fakkeessanii oguu dalagan bareechanii waanuma isa dhagahame qofa osoo hin ta'in namaas garsiifattee meelaan wallee abaluu tana akkanaan godhu jira akkasaa sanirra akkana mokkamtu bareeda waan jiru yaada fudhatanii mariidhaan osoo hojjetanii ammas abbaa ayyamsisanii osoo hojjetanii hedduu gaariidha. Kanaan dhaamuu barbaada. Garuu immoo if duuba hedduu deemaa gara kanaan silaa immoo akka teekinooloojiin guddattee yennu kanaan waan gaarii abbaa feeta caaltu sabaa soolammi hedduu hojii biitana keessa jirra tasaba tokkollee irraa olitti deemtu hawaasni keenyaas gargaarsa baree wal gargaaranii abbaan ammoo wallisuun hedduu ulfaata ganaa maalla hojii kee waan qabdurraa baaftee maal jettee hojjetta namni tokko kophaa hojjechuu hin danda'u hawaasni kun bu'aa keenya jeetti amanee si gargaaree waan gaarii tokko osoo hojjettee hedduu bareedaadha garuu bifa kanaan xiqqishoo artistiin utubamuu qaba. Utubamuu qaba artistiin utubamuu gargaaramuu qaba artistiin maal qaba hawaasa qaba malee sagalee isaa qaba malee maal qaba akkasitti wal bareechaa osoo hojiin deemtee malee bifa amma deemu jiru kanaan arguun akka gudunfadhee lafa haram deemnaa kajoo irratti sadarkaa amma jirruun siime malee haram deemnaa kajoo irratti hara qofaatti deemu jirra ana fakkaattee akka kajjetti. Mariin hedduu waan hin jirreef namuu waan seeneetuma deeraachi seenee kophaa hojjetee waan numarra gartaa intarneetii kanarra gartaa wanni akkanaatu booda sabaaf maal akkamii jettee gulaaltu guddina artiitiif hedduu miidhaa qaba. Baaluu isaa qabu waan fakkaatti bakka sana osoo sirra hiitee hawaasni keenya osoo wal mari'atee waan jiru yaada qaba. Abdusalaam fuula dura maali karoorri isaa? Ani hangaan lubbuudhaan jiru hangaan dandeettii aadaa fi seenaa hawaasa kiyyaa walleedhaanis ni hima. Namaniin hima jeena dhufes gargaaree karaa asiin ba'e niin jedhani kun yaaduma teenya waan ta'eef yoon dandee hojjedhee hojii guddoo keessa seenee daldala fa'aa seenee maali jecha harka mirgaatiin harka bitaatiin harka lachuutiinuu hojii artiitii fi hojii biraa waliin qabadhee itti fufuudha yaadna keessa. Toora xumuraatti egaa miila achii laachaati kan jirru namoota baga birraa geessan jechuun ni barbaaddu yoo jiraate ergaas achumaan dhaammadhuuti achumaan illee sirba itti dhaammannoodhaan nuu ta'u miidhaa tokko daawwattoota keenyaaf nu afeerii achumaan illee miidiyaa keenya kana nuu beeksisa. Gaariidha baga dukkana gannaatirraa gara ifa birraatitti baatan hawaasni kiyya bal'aan sabaa lammiin Itoophiyaa hundinuu baga as geessanii birraa kana nu geessanii isiniin jaa itti aansee ammoo
jajjabaannee yeroon birraa kana qofa birraa jennee birraa qofaa shaggooyyee fi tapha qofaaf akka hin dhiifne gara barumsaattis gara biyya teenya kadhaa rabbiitii fi waan hundaanuu gara nageenyaattis hawaasni keenya jajjabaatanii akka birraa kana jijjiirama addaa tokko akka fiddanii jedhani asuma irratti gaa akkana silaa wal gadi hin dhiifnu jette yeroonis nu muddite haasofni gaa silaan dhumu miidiyaa guddachuu qabu amma immoo ol guddateetu jira kanaafuu qaamni dhimmi ilaalu mallee irratti hojjetee sirritti Oromiyaa akkuma Itoophiyaattu jechuudha miidiyaa hunda wal qixxaatee akka isinis babbaatanii gaara mul'ataa fa'aa yaada fiddanii asitti maali warri gaara mul'ataati kun hundiin onni kun onaa afran qalloo waan taateef walitti dhaabbataa akka babbaatanii hojii bal'aa hojjetan abdiin qaba kanaafuu miidiyaa kanaa hawaasni keenya asitti dhiyaadha miidiyaan kun miidiyaa guddaadha miidiyaa jiddugaleessaati gamanas dhiyaatanii yaadaas kannaa fi akka miidiyaa kana kunuunsitan kana caalaa akka nu guddatu hawwa. Tole Abdusalaam Haji istiidiyootti argamtee gaa qophii bashannana addaa nu bareechiteeti jirta mudannoof muuxannoo jireenya aartiidhaa eessaa haatee eessaa akka geesse hawaasa ifa nu gooteeti jirta anilleen fayyaa gaarii umrii dheertuu bara milkiidhaan siif hawwa fayyaa ta'e. Ulfaadha. Maaliin adda baana? Wanni adda baanuun gaa dirreedhaan hundee aartiiti jennee jira. Sirba hangafoota keessaa sirba Dr. Artisti Alii Birraa osoo hawaasa kiyyanaa feertanii jechuun barbaada. Maaliif abbaa osoo hin dubbanne osoo abbaa irran keenya asseenuun keenyaa'u kana waaqni nu adiisu. Sagaleen nu dhageessisiiti nuti warra keenya. Birraan nambaaree abaaboo nurgoyte birraan nambaaree ilillee nurgoyte dilee maaliin qaba rabbii kiyyaa goyte dilee maaliin qaba rabbii kiyyaa goyte. Birraan nambaaree ilillee nurgoyte dilee maaliin qaba rabbii kiyyaa goyte dilee maaliin qaba rabbii kiyyaa goyte. Birraan nambaaree ilillee nurgoyte birraan nambaaree ilillee nurgoyte dilee maaliin qaba.